Miidhaan inni shamarran qabdu waa hedduudha. Harkaan firraa baasuun miidhaa hedduu shamarran irrattis fide. Takkaffaa irratti fedhii irraa xiqqeessa. Lammaffaa irratti qaamni saalaa mammadaa'ee infekshinii itti fide yookaan infekshinii itti uuma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Salaamtaa hin dagan. Akkasumatti miidhaa harkaan firraa baasu shamarranis firraa ni baasti. Kanaafuu miidhaan irratti qabu miidhaa hedduudha. Fedhii irraa xiqqeessa. Infekshinii adda addaa itti uuma. Akkasumatti illee haraaraa itti ta'eeti bultii irrattis rakkoo fiduu danda'a. Dhukkubbii duudaatis itti fida. Yeroo ulfa qabdu gadameessaan akka miidhamu godha. Jaarsaa wajjinis akka wal hin taane godha. Akka waliif galuu hin dandeenye godha jechuudha. Hirriiba keessattis jaarsaa wajjin seeraftu akka isaa wajjin walii galuu hin dandeenye godha. Gadameessi isiitis ni haphata. Bultii irrattis rakkoo fide. Haraaraa itti ta'eeti waan san malee jaarsa haajaan qabdu. Jaarsa hin fardeessitu jechuudha. Waan san fardeessiti. Qaamallee nama haphisaa, qaamallee nama nyaataa, hirrina sammuullee nama tuqu. Sammuu teetti irratti dhiibbaa hedduu fide taa'amman hin jaanne. Istireesii adda addaa si fide. Akka namaa waliin galli godha kophaa si dhiibaa kophaa teesse. Namni waan kana bare kophaa filata. Namaa wajjin taa'u hin fedhu jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa waa hedduu fiduu danda'a. Kanaafuu waan kanarraa akka if qusattan filmii adda addaa ilaalina, viidiyoo adda addaa hin ilaalina. Wanni kun galgaluu lubbuun achuma deemsin jetti, achuma dhageessin jetti, waan kana laaleessin jetti, didaa waan kana jalaa didaa if qaba. Kanaafuu hedduu galatooma wal fardaa barnoota adda addaa hedduu isin qabannee dhufuuf waan jirruuf nu hordofaa.